nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota TV Hand of God akkam jirtu nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa ta'u macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 7 kaasee akkas jedha akkuma dhaqxaniinis mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedha lallabaa warra dhukkubsatoo fayyisaa warra du'an kaasaa warra lamxaa'an qulleessaa haboorota hamoota baasaa jedha. Har'a fuula keessan dura kan dhaabadhu kan nu godhee beeksisa tokko sin beeksisuudha. Innis fuula keenya dura yoo Waaqayyo jedhe bitootessa 22, 23, 24 istaadiyeemii magaalaa Walisootti sagantaa harki Waaqayyo irratti mul'atu, humni Waaqayyo jabinaan irratti mul'atu, fayyisuun humna Waaqayyo kan irratti mul'atu isinii qopheessuu keenya isin hubachiisuuf kan dhufe. Kanaaf jiraattonni magaalaa Walisoo hundumti keessan sagantaa kana irratti argamuudhaan hirmaattuu eebba kanaa akka taatanu isin jajjabeessuun barbaada. Naannoo magaalaa kanaa kan jirtan kan akka Gooroo, Wancii, Bachoo, Tullu Boolloodhaa fi Cittuu Asgorii irratti argamuudhaan hirmaattuu eebba kanaa akka taatanu nan barbaada. Kanaaf hundumti keessan gaafa 22, 23, 24 istaadiyeemii Walisoo irratti wal argina. Faarfattoota namoota Waaqayyoo faarfattuu Jeerii akkasumas faarfataa Phini'eel dabalataanis faarfataa Miliyoon akkasumas faarfattoota TV Hand of God waliin ta'uudhaan isin tajaajila. Kanaaf guyyaa kanatti achitti argamuudhaan hirmaattuu eebba kanaa akka taatanu isin jajjabeessuun barbaada. Guyyaa kanatti wangeelli humnaan hin lallabamaa, dhukkubsatootaaf garmalee hin kadhatamaa. Namoonni kanaan dura hospitaala garaa garaa kadhattanii isiniif hin milkaa'in akkaataa adda ta'een Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyos quba isaa isa dinqisiisaa jireenya keessan irratti hin mul'isa. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Eebbifamaa.